Aisha marka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa makeetti argamnu Abu Dhabiitti argamna. Abu Dhabi maal akka fakkaattu wajjumaan laallaa gara galgalaati jechuudha. Akkuma Amboo gara galgalaa jedhan Abu Dhabi gara galgalaa maal akka fakkaattu wajjumaan laallaa. Ka wajjin argamnu immoo Abbaas wajjin argamna. Abbaasoo maal jedhame? Abu Dhabi gara galgalaa maal fakkaatti? Abu Dhabi gara galgalaa maashaallah namatti tolti, miidhagdii, bareeddii namatti tolti maashaallah. Kanaafuu jechuudha laalchi keenya akkuma itti fufeetti jira. Abu Dhabi maal akka fakkaattu wajjumaan laallaa. Isinillee isin daawwachiifna jechuudha. Kanaaf dheengadda Dubaay turree Dubaay immoo viidiyoo baay'ee marree xiqqoo marree achi deemuuf deemaa jirra. Kan jirru Abu Dhabi jirra. Abu Dhabi akkamitti ilaaltame akkamitti argattame akka dhufteerra? Abu Dhabi maashaallah nutti haasanitti maashaallah banin bareeddi baay'ee miidhagdi. Ayyee namatti tolti. Ayyee inshaallah. Kanaafuu akkuma online irratti argitaniitiin online irratti ilaaltan san jechuudha. Dubaay biyya bareedduu fi biyya baay'ee hedduu namatti hedduu miidhagduudha. Sirriitti bareedduu jechuudha Dubaay. Kanaaf kan itti argamnu Abu Dhabiitti argamna. Abu Dhabi gara galgalaa immoo maal akka fakkaattu wajjumaan laalla. Kanaaf har'a roobuuf deemana fakkaatee xiqqishoo qilleensi jijjiiramee jira. Turtii har'a Abu Dhabiitti goonu immoo laallatiin booda karaa Dubaayitti deebineetiin charjaaleen maal ka jedhu kana hunda deemneetiin isiniif viidiyoo marraa isiniin jenna. Viidiyoo marraa isiniin jenna. Kanaafuu nu wajjin turtii keessan nu wajjin taasisaa isiniin jira. Akkan irratti jechuudha magaalattiin baay'istee bareeddi. Hedduu miidhagdii jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma reef jennee jechuudha Abu Dhabi kana fakkaatti. Suupermaarkeeta kana duunetiin waan tokko binnee yaane. Kanaaf hedduu miidhagdee hedduu namatti toltee Abu Dhabi gara galgalaa jechuudha. Akkas gaa. Akkuma argitan Abu Dhabi Plaza Hotel jedha kana as keessa jira jechuudha. Suupermaarkeetti kun Grand City'dha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Turtiin baay'ee bareeda ture. Grand City osoo hin ta'in Grand House jedha.
baay'ee bareedaadha. Kanaaf waan fakkaatu galgalaan maal akka fakkaatu immoo itti maal laalla. Abu Dhabi jechuun kana fakkaatu jechuudha. Akkuma argitan. Kanaaf viidiyoo babbareedaa isinii mara nu wajjin turaan affeerraa kennaa isinii jenna. Anjawun dagayi tibi gatai rakadunamti Oromo tamaran namsa kotimi namori unda yotin jifalon wal kunnamuuf jirra jadi natimi ya dagara kanne batiyada kayu dadatulle magalu madamsa kunnamu kanorlay Pantang kota hi mimi biada tangko Nerofal kunamti nutita tusrako Fakenye niru gari gara muruga Wal kunam na goru Dakanko Oromo tamaran Namsa kotini Nabgori undar Yotin jifandon Wal kunnamuuf jirra Jadi natimi Awil ya dagara 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 Jadi natimi Daawwattoota keenya Abu Dhabi gara galgala akkana fakkaatti. Jaalalli Abu Dhabi baay'ee nama maraacha. Ni gartan kun. Abu Dhabi gara galgala ini. Wal jedheetiin osoo waraabuu mormine jallatee jira. Barreeffamni gamaa sun asin dhiyaatu sun. Daawwattoota Abu Dhabi akkana fakkaate. Roos jedhaan agartuu fuulduratti. Royal Rose. Asii sinaafach Royal Rose kana.
jirra jedhinaatti himi hawwiif yaada gara. Karrayyuu jalqabii shawaa waliin gahii gama walloo gorii kamiseen fullarii morgamaa jarii bayi waan baratti wallaggaa barroodhaa maasoosaatti qabsaa'oota magii hawwii waliin tuqeeka himimmaan koo hagee. Gara-gara kana Oromoo tamaraan namsa kootiimi naannorii hunda dhihootti injifannoon wal quunnamuuf jira. Underground isaaniitii kuni karaa jira lafa jalaan deemu jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha karaan Abu Dhabi jechuudha karaan dachee jala deemu qaxxaamuru kana fakkaata. Kuasi tokkichoo kana yaa kana fakkaata. Biyya keenyatti gubbarraan ce'anii asitti immoo dachee jala ce'anii Abu Dhabi hedduu namatti tolte jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana. Akkuma argaa ta'a kana daqiiqaa lama ol jala deemne. Akkuma argitan kana jechuudha. Nama bahaa jirra baanee Abu Dhabi gara. Baanee jirra. Karaa dheeraa kun ilaala. Gamarra hanga asii ka fagaatu kana jechuudha. Ka jala qaxxaamurree dhufne kana fakkaata. Bilbilli alallee hin jira. Adiiqaan kana fakkaata. Adiiqaa alaa yookiin maznaanyaa isa warri keessan jedhusa. Adiiqaa akka warra arabaatitti adiiqaa jedhama yookiin bakka bashannana akkana bareedaa jechuudha. Daawwattoota tokko jechuudha akkuma argitan Abu Dhabi gara galgalaa san fakkaatti ani immoo dadhabee gara manaa seeneen jira. Walumaa galatti hanga turtii viidiyoo biraati walitti deebinuti nagaanaaf taasisaniin jecha subscribe like gochuu hin dagatina. Viidiyoo gadi isinii dhiise keessatti jechuudha ka magaalota Oromiyaa keessa Adaamaa maal isiniin jedhe san keessaa jechuudha dhiifama manarraa taati. Isinummaan xiqqoo konfitaniifi kanaaf isin magaalaa Abu Dhabi Dubai isinummoo Abu Dhabi jechuudha irraa kan viidiyoo isinii mare kanaaf turtiin keessan wajjin isin haa ta'u isiniin jedha galatooma ulfaadha subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha bye. Dhihootti injifannoon wal quunnamuuf jirra jedhinaatti himi